أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيفتك كم أنس نجاكوتي الحمد لله. بقى جراتي أكمي دلقا بريد برمتي ما شاء الله. أجا بيفت ورقة في ديبي سيقولوكي يا فنا حيمتي جما قا في ديبي كي يا تتنا يا تشوكي تفيد تكو غلط أمي سينجرا. هاي اللي بقى أنا جان جما كي بالبلكي أنا راح أستوي كان يروكي تونا كنيتي حالا جريني بينا ما كان هون كنا بينا نافيمتي يرونا كنو يتفيد قالتو مسين جدا قران نوان قرا قافيت دبرسا osoo gara gaafitti hin deebiin seenin dura asumaan kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota ilmaan oromoo musliima kiristaana beente ortodoksii osoo hin jenne hunda keessaniinuu warri maatii nuuf hin ta'in kootaa maatii nuuf ta'a. warri maatii nuuf taatan immoo viidiyoo kana isin hunda ni fayyada. ilaalaa, like, subscribe, share nu godhaa jennaan. akkasuma akkasii miti hundi keessanuu Ashamar phone. Ka YouTubein isi warra baruu barbaadaniif biiftuu tiyuub jedha. Kiyammoo Oromoo Artisandaa kirafti jedha. Gamanumaan gara gaafitti dabarsaa biiftuu qophooftee. Gaaffii deebiin keenya seenaa rasuulaa, seenaa sahabotaa fi hiikaa qur'aanaa irratti kan hundaa'edha. Kanaafuu barumsa guddaa irraa argitu waan ta'eef hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Asumaan daawwattoota keenya gaaffiin tokkoffaan akkas jetti. Hiikaa qur'aanaa keessa jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa nyaachuun haraamaa jedha. A hudhamtee ka duutee, B rukutamtee kan duutee, C gaafan waraanamtee kan duutee, D boollatti tartee kan duutee, E bineensaan ciniinamtee yookaan nyaatamtee kan duutee, F hundumtuu nyaatamu baktiidha jechuudha. Wantoota haala kanaan du'anii garuu osoo isaan lubbuun isaanii keessaan bahin dhaqqabamee yoo qalame ammas maqaa rabbiitiin jechuudha yeroo qalansan jalqabanii haala saniin yoo qalame yoo halaalfame nyaachuu rakkoo hin qabu. garuu osoo namni hin halaalchin lubbuun keessaa kan baatu yoo ta'e wanti sun baktiidha, haraama jechuudha. Faadha argattee jirta. Gaaffii lammaffaan akkas jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu tartiiba wudu'aa isa sirriidha? A harka, fuula, harka, mataa, luka. B harka, fuula, mataa, luka. C harka, mataa, fuula fi luka. D harka, fuula, harkaa fi luka, mataa. Gaaffii lammaffaan harka, fuula, mataa fi luka jedha. Keessatti wanti adda baafamuu qabu. Harka dhiqattee gaafa fuula jettu fuula kana waa hedduu keessatti qabata. Fakkeenyaaf funyaan amma harka wudu'a yeroo waddaannu jechuudha. Amma ani harka yeroo lama keessa aansi filannoo kana keessa maaliif jennaan harka kennaa yeroo tokko yeroo jalqaba jechuudha. Ganaa keessa qubbii shanan keessa yeroo sadi dhiqannaa. Achi booda fuula ammoo guutumatti jechuudha. Guutuma funyaan afaan shafachuu gurri walumarratti mataan kophaadha. Haala sanii harki bakka lamatti ani akka kiyyaatti amma fakkeenyaaf jechuudha. Harka jalqaba quba shanan qofa qubbiin shananii fi ganaa keessa qofa yeroo sadi dhiqannaa.
achi booda ka waan dhiqannatu hin beekta wanti fuulatti dhiqamu immoo guutuma walumarratti jechuudha walumarratti afaanii fi funyaani gurra fuula bakkuma tokkotti akkasumatti qabee harki yeroo lama akka harka yeroo lama kaayee filannoo kana keessa yeroo tokko ganaa keessa qubaa fi quba shaniin ganaan dhiqannaa yeroo tokko immoo hanga ciqileetti kan dhiqannu san jechuudha irri si deebi'a yoo siif hin galiini hayyee harka fuula mataa luka hin arganne ani osuma sitti mudhabdee gaafii kana yeroo lama ani amma maaliif akkasitti barsitti himee jiraayyuu harka yeroo lama kaayee wanti siin jedhee fi jalqabu wudu'a yeroo hojjan wudu'annu akkuma beekamu niyyaa niyyachuun jira niyyattee kaateetu osoo hin dhiisin yoo afaaniillee ni wuddadha jettee afaanis dubbachuu dandeessa jechuudha achi booda akkuma beekamu harka keenya yeroo sadi ganaa keessa dhiqannaa miti anamma tana taganaa keessaa tanallee harka adduma qabee eega harka ganaa keessa dhiqannee kaane booda fuula dhiqannaa bishaan afaan shafannee sa walumatti fuula jedhee qabee bar sitti fuula ilkaa afaan shafachuu fi funyaan keessa fudhatanii fi gurraallee walumarratti akka fuulaatitti sii qabee harkamuu yeroo lama siif godhe maaliif jennaan yeroo tokko ganaa keessa qubbiin shana wajjin dhiqannaa achi kaanee eega sii afaan shafannee funyaan keessa bishaan yeroo sadii fudhannee fuula keenya yeroo sadi hundaayyuu jechuu akkasitti dhiqannee kaanee amma harka itti deebisnee hanga ciqileetti dhiqanna akkasuma akkasii miti harka keenya lamaan hanga ciqileetti dhiqannee kaanee eegasii mataa keenya haxaawannee yeroo sadi jechuudha hundaayyuu gurra keenya keessaa fi duuban bishaaniin haxoofnee kaanee ergasii lukatti tarraa jechuudha luka keenya qubbiin shananirraa eegallee luka mirgaarraa eegallaa qubbiin shananirraa eegallee hanga koroonyootti luka keenya lachuu yeroo sadi dhiqannaa jechuudha maaliif jennaan wuduuni kun xiqqaa fi guddaa qaba wuduuni xiqqaan yeroo takka hundaayyuu kan dhayatanii salaatasan yoo ta'u wuduuni guddaan immoo hundaayyuu sadi jechuudha akkasitti kan wada'ata maaliif jennaan rasuulli ergamaan rabbii nagaaf rahmanni rabbii isaanii irraa jiraatu akkuma ati harka kan kee yeroo sadi dhiqattu sani diliin tanteeta harka akkasumas irraa harcaatii jedha ammallee akkasuma yeroo fuula dhiqattullee fuulillee ijatu jira gurraan waa dhaga'u jira waa hedduu dilii hedduu qabna jechuudha qaamni keenya kun hundi guutuun dila'aadha waan ta'eef yeroo sadii himi odoo kudhanuu dhiqannee diliin teessuma irraa harcaatee maashaallaadha walaakin wudu'a kan akkasumatti guunnee sadi wudu'achuun baay'ee bareedaadha naaf fakkaate haala saniin wuduunii kan wada'amu deebiin isaa amma akka ani kaayetti harka mataa fuula harka fuula harka mataa lukata aataa jechuudha harka bakka lamatti kaayan lukana ati harka bakkuma tokko walitti qabattee jechuudha Omar rakkoon qabu inni waannaan maaliif haala wudu'a seeraan beekudha obboleeyyan keenyallee irraa baratan jennee waan yaannuuf gaafii kana qopheesse gaafii sadaffaan akkas jetti Nabi Muusaan ummata isaatiin akka jedhe yaa ummata kiyya dachii qulqulleeffamtuu rabbiin isiniif barreesse Falasxiiniin seenaa duubatti hin deebiinaa jedheeni ummanni isaas ni jedhan yaa Muusaa atii fi gooftaan kee deemaa lolaa nuti asuma teenyaa jennaan Muusaan ni jedhe yaa gooftaa kiyya Allubuu tiyyaa fi obboleessi kiyyaa malee aangoo itti hin qabu akkaan ajajuu hin danda'u yookaan ajajuu hin danda'u anaa fi isaan jidduu addaan baasii jedhee rabbii ofii kadhate obboleessi isaa sun maqaan eenyu Muusaa filannoo qaba filannoo sii godha A Imraan Ba Haashim Ca Haaruun Daafra'oo Ca Haaruuni
gaafii afuraffaa kanneen armaan gadii keessaa kakuun rabbiin irraa nama hin gaafanne kamii jedha. A sobuuf jecha itti yaadanii kakachuu. B osoo hin beekin yookaan itti hin yaadin afaanumti nama baratee kakachuu. C yeroo nyaata nyaatan osoo hin quufin quufe jedhanii kakatanii deebi'anii nyaachuu. D yeroo nama lama kan wal lole araarsan akka namni sun araaramuuf jecha sobaan kakachuu. E baa fi Caan deebidha. Kakuu rabbiin irraa nama gaafachuu. Deebiin isaa nama lamaan wal dhabe tokko walitti araarsu hojjetu. Ani garuu akka kiyyatti inshaallah dhaggeeffattoota fi daawwattoonni keenyallee gaafii kana akka yaalanii deebii nuuf deebisan. Deebiin kan ani jedhu moo kan ati jettu kanatu sirriidha. Wanta kana ani akkan ani yaadee barreessetti deebiin isaa tayaa baaficaa jechuudha. Kakuun rabbiin irraa nama hin qabne kakuu osoo hin beekin afaanumatti nama dhufeef yookaan baratan himaaf kakatanii ammallee kakuu yeroo nyaata nyaatan kakatan jechuudha. Osoo hin quufin mana namaa fa'aa namni qaafachuurraa saalfiirraa jechuudha. Osoo hin quufin quufee jedhanii kakatanii namni giddiin fa'aa itti deebisee nama nyaachisuun jiru san kakuu akkasiisan irraa rabbiin nama hin gaafatu. Ani deebiin kiyya baaficaadha jechuudha. Ati immoo yeroo nama wal lole jettee ani akka kiyyatti nama wal lole san karuma haqaatiin sobanii kakatanii araarsuu doon taane yooma san namnis garaa walitti fayyaa waan ta'eef dhuguma jirtu tan himanii osoo araarsanii haala saniini namni illee garaa walitti fayyaa araarama malee sobaan kakataniiti miti. Alaa kulli haali deebiin ati daa jette ani immoo baaf caa jedha. Daawwattoonni keenyas waan jedhan walumaan laala. Komantii jalatti yaada keenya kanaan nu barreessanii akkasumas sirrii deebisuu jechuudha. Ani fakkeenyaaf yeroo nama lamaan wal dhabe lamaan gidduutti kakatanii kakuu sorrottiin irraa nama gaafachuu kan hin jedhe isaan lamaan wal dhaban wal dhabbii isaanii lamaan waan hin beekaniif jecha namni aduufa isaanii dhufee itti araarsu sun karaa kan araarsu. Yaani itti kijibee hin araarsu. Ittuma hineetumaan itti kakateetumaan araarsu. Warri lamaan waan wal irratti wal dhabde waan beektuuf karaa isaa saniif footu. Inni ittuma hineetuma kakatee araarsa. Ada kudaal deebiin isaa akka biyya fidaadhaa sillee keetti deebisee dhaggeeffattoonni keenya komentii jalatti deebii kana ka yaada gahaa wajjin akka nuuf keessan jennaan asumaan bira darbaa gara gaafii shanaffaatti darbaa. Yeroo jalqabaaf eenyudha kan nama ajjeese? Yeroo jalqabaaf eenyudha kan nama ajjeese? Isaan lamaan waliif maali? Isaan ilmaan eenyuti? A Ibrahim ilmaan abbeerotaati isaan ilmaan Aadami. B Habiil isaan obboleeyyanii ilmaan Yaaqubi. C Qaabiil isaan obboleeyyanii ilmaan Nabi Ayuubi. D Qaabiil isaan obboleeyyanii ilmaan Nabi Aadami. E Muusaa isaan ilmaan abbeerotaati isaan ilmaan abbaan isaanii garagara Yaaqubii fi Aadam. Da akkasuma xumuran gaafii kaanitti gadi darba. Shanaffaa deebiin isaa addaadha. Qaabiil obboleessa isaa ilma Nabi Aadam. Obboleeyyan isaa ilmaan Nabi Aadam alayhisalaam ilmaan Nabi Aadami. Isaan ilmaan Nabi Aadami obboleeyyanii deebiin Qaabiil deebistee jirti jechuudha. Yaa'u isaan lamaan kan wal ajjeesanillee akkuma beekamu muca'uu bareedduu wayii anaa fuudha dhageeffattee jirtan fakkaatee kabajamtoota daawwattoota keenya dhiifamaa hiikkaan qur'aanaa kun maal keessaa akka baase isinitti osoo hin himin gaafitti seenee hiikkaan qur'aanaa kun kan keessaa baase suuraa maa'idaadha. Suuraa maa'idaa dhageeffattanii isinis deebii kana deebisuu dandeessu isiniifillee ajrii guddaa qaba. Qur'aana qara'uu qofaa miti hiikkaallee baruun baay'ee barbaachisaadha akkasuma akkasiin sibiiftu. Isinillee dhageeffadhaa gaafii keenya kanallee yaalaa isiniin jenna. Gaafii hiika quraanaa xumuree gara hiika seenaa rasuulattiin darba. Seenaa rasuula keessaa gaafiin jaaffaan akkas jedha. Ergamaan rabbii
nagaaf rahmanni isaanirra haa jiraatu. Abbaan isaanii maqaan eenyu? A. Abdullaahi ibn Mas'ud, B. Abdullaahi ibn Zayd, C. Ali ibn Abi Talib, D. Abdullaahi ibn Abdul Muttalib. Kama Rasul sallallahu alaihi wasallam baiklah. Abdullah mu Abdullah atau baru definisa Oja Pandada Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Abdullahi ibnu Abdul Muttalib akkas na fakkaate. Yoo dogongoruu baadha. Alaihi wasallam ogoon dhagahu Abdullah Abdullah amma barreeffama irratti akka dubbifataa jirutti Abdullah jettu. Ala kulli haal deebiin isaa addaadha. Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Anillee akkasuma natti fakkaate. Gara gaafii torbaffaatti yoo hin darbu. Gaafa abbaan irraa du'u Rasuul sallallahu alaihi wasallam umriin isaanii meeqa? Filannoo hin qaba. A waggaa tokko, B waggaa lama, C waggaa sadii, D waggaa afur. Deebiin hin jiru. Maashaallah. Rasuulli gaafa abbaan isaanii irraa du'u nagaaf rahmana rabbii isaanii irraa jiraatu garaa jiranii isaanii garaa jiru abbaan irraa du'e. Gaafii 8ffaa haadha rasuulaa maqaan eenyu? A Faatima, B Ruqiyaa, C Zainaba, D Amina. Haadha rasuulaa sallallahu alaihi wasallam maqaan isaanii eenyu jedha? Gaafii 8ffaa deebiin isaa haadha Amina bint Khuwaylid. Maashaallah tabaarakallah. Deebii argattee jirta. Gaafii 9ffaa haati rasuulaa sallallahu alaihi wasallam gaafa duutu umrii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam meeqa? A 4, B 5, C 6, D 7. Haati rasuulaa gaafa irraan dhiqan. Umrii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam sahamata jaha ganna jaha. Waggaa jaha. Maashaallah deebistirta. Gaafii 10ffaa abbaan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam gaafa du'an gaala meeqaa fi re'ee muraasa akkasumas gabritti habashaa maqaan isii bakka duwwaa jedhamtu dhiisanii du'an? A gaala 5 maqaan gabritti barakaa, B gaala 4 maqaan gabritti barakaa, C gaala 5 maqaan gabritti ummu eeymaan, D gaala 6 maqaan gabritti Zaynaba, E gaala 7 maqaan gabritti Hafsa, Fa'aa fi Caan deebi'e. sallallahu alaihi wasallam gaala torba dhiisanii fi bira deeman gara fuula rabbi. Deebii gaafii kana hin arganne. Abbaan rasuulaa gaafa amrii ta'an gaala 5 fi re'ee muraasa akkasumas gabritti habashaa maqaan isii barakaa yookaan ummu eeyman jedhamtu dhiisanii du'anii. Deebiin kuffaataa jechuudha. Gaala 5 maqaan gabritti barakaa isa jedhuu fi Caan immoo gaala 5 maqaan gabritti ummu eeyman kan jedhudha. Maashaallah tabaarakallah. Biiftuu teenya gaafiif deebii haala ajaa'ibaatiin deebiste. Akka ani yaadu osoo hin ta'in akka ani yaadne olitti maashaallah tabaarakallah deebiste. Rabbiin sirra haa jaalatu siin jedhama. Akkasii kabajamtoota daawwattoota yuutuubii Oromoo Aartis and Kiraftii fi akkasumas Biiftuu Tiyuub gaafi deebiin keenya kan har'aa kanuma irratti raawwata. Gaafi deebii biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan turaa isiniin jedha. Biiftuu waan dhaammattu qabda?
Oke, hordoftoota kabajamtoota biyya Oromoo akkasumallee yuutuubii dheeraa maqaan isaa namaan qabamne adimachuun dandeessatuma. Oro artist and craft jedha. Oke, Oro artiin dakarratti dhaggeeffattoota hordoftoota kabajamtoota inshaallah gaaffii fi deebii marra qabannee isin yaadni kana fakkaata inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu nagaa keessan nuuf tura. Nagaa keessa nuuf tura isin jenne ammallee waliin hojjechuu barbaadda yoo ta'e bilbilaan haala kanaan gaaffii deebiin keenya gara fuulduraatti inshaallah badhaasas qabaachuu danda'a. Yoo waliin hirmaachuu dandeettan ta'e rakkoon qabu ana Aliyyee Oroo Arsii na dubbisuu dandeettu yookaan biiftuu Oromtitti Arsii dubbisuu dandeettu gama feesbuukiti. Akkasiin feesbuukiin kee dubbisuu dandeettanii namni waliin hojjechuu dandeettan jechuudha. Gaaffii deebiin kennas audiyoo dhageeffattanii hiika Quraana seenaa rasuulaa peejii kiyya barsiistuu afaan Oromoo jedhu jalas argachuu dandeessu. Yookaan gama keessaatiinis gama waatsaappiinis Instagramaan Telegiraamaan argachuu dandeessu jechuudha. Hiikaan Quraanaa akkasumas seenaa rasuulaa seenaa sahaabota iddoo hundaa barreeffamee jira waan ta'eef dubbisuu dandeessu. Gaaffiin keenya haaluma kanaan kan itti fufutaa. Subscribe, like, share nu godhaa isiniin jenna. Waan akkanaati beektu. Kanuma inshaallah. Abdii irraa kana like subscribe akka godhan Oromoo ittiin himanii jedhe namni ogeessa kana bira Oromoo ittiin himanii baay'inaan ofii nuun beekanii namni wajjin hojjechuu barbaadan namni wajjin hirmaachuu barbaadan karaa kamiin qophiinidha isin simannaa isiniin jenna. Waan akkanaati asumaan nagaa keessa nu tura oolmaa gaarii isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.